kabajamtoota maatii jaalalaa akkam jirtu lafa jirtan hundumatti nagaan araarri waaqayyoo isiniif baay'atu jirtu isin naguma isin yaade baay'eedha. Baay'een isin yaade baay'ee isin yaanne walumaanuu maatii keenya taane isin jaallanna isin kabajna isin jirtu isin naguma lafa jirtan hundumatti biyya keessa kan jirtan biyya alaa kan jirtan ofiin kan hojjettan madaabiidhaaf kan hojjettan akkamii soomni kun akkamii isiniin jenna. Nu biraa illee kun fuula nu daddaalachiiche foon dhabne Addisabaa keessa foon hin jiru. Haa jechuun anillee hin daalachoofne namooti daalachaa rakkoon hin jiru isin nagaadha jirtu wal keessa fide akka daa'ima rakkoon hin jiru. Kanaaf isin jaallanna isin kabajna isin nagaa keessan jirtu. Malaataadha rifeensi kee. Kanaaf isin naguma isin hin jedha akka kanaaf baay'ee isin jaallanna. Nagaatti baay'isiin abootti neeresi. Kanaaf amma waan tokko waan addisi wajjin qabannee dhufne laayikii godha sabiskiraayib godha sheer godha. Hiiloo kabajamtoota dhaggeeffattoota maamila keenya. Nageenyi gooftaa isin haa baay'atu akkam jirtu fayyaa nagaa keessan. Nagaadha isin fayyumaa jirtu akkam isin nagaadha isin hin jenna. Ati ijoolleedhaan na lagamu. Dimsuma ogaasii fidannaa. Bakka jiraattanii warri addisi laayikii godha sheerii sabiskiraayib godha sheerii gana isin nama haasofnu. Video keenya daawwadhaa har'a wanna qoomna garaa suursaan isinii qabatee dhufe yaa'u addooyyee wanta hafin bira dhaabadhee jira malee isatu haasoo barbaadee dhufe malee haasoo barbaadee namni nagaa isin gaafadheera gama isaaniitti isin dabarsee jira. Kanaaf waan haasa'u anillee odeessaa miti yookiin immoo gaazexeessaa miti akkuma isin beektanii nama dafqee dafqaan bulaadha. Kiin illee oduu isaattan isin dabarsetti ana oduu miti nama odeechi takka kanaan rakkoo sun jedhi akka nama walitti naqeen beeku oduu odeechi nama walitti araarsuu malee takka nama wal dhabsiiseen beeku sorsaani akkuma beektan amala koo hin beektu arrabni kiyya gabaabaadha. Midhaan nyaanni yaaba qooqatti dabalee dubbadhu. Kanaafuu rakkoon hin jiru hinoo baay'ee nu biraa roobe eda. Kana baadha oduun keenya. Isin biraa roobeedha baay'ee roobe nu bira eda. Kaayyoo dhuftee bijaan dubbatu. Ganama kanallee maabiraatiin hin bade. Wayyoo maa dubbatta. Otoo qursii nyaati sa'aatii afuran taa'e kunis oduudha. Kanaaf rakkoon hin jiru. Egaa akkuma beektan amala kun ani kan ofirraa bitatutti hin bareeda. Ana suurta karaan darbuaa waaqayyo sun jedhi. Taa'ee jira baay'ee natti to'aa jira kanaan. Maal? Ofin darageen. Soofti fide. Hoo. Ayi kun kanaaf akkasuma oduutti haa ceenu. Baacoo gabaabduudha kun namichatu jedhani durii warqee awwaaleedhani. Warqee awwaaleennan abbaasaa awwaalee. Achiin booda ilma isaatiin beekatti mee du'eedhaan. Egaa beekatti mee du'eedhaani. Ennaan beekaa bira dhaqee abbaan koo akkas akkasitti lafa akkasitti warqee awwaalee eessatti awwaalee jennaan beekanii maalirra taa'ee awwaalee abbaan kee innaan barcumaa irraa jedhe barcumaa akkamii innaan barcumaa kottee sadii. Ijjere egaa ilmi isaa abbaa isaatitti awwaalee du'e barcumaa immoo kottee sadii irra dhaabee du'e. Ennaan milikitaan ilmi isaa beekaa sana gaafate milikitaan hin argate deemee bakka barcumaan kottee sadii qofforee warqee abbaa isaa awwaalee argateedhani. Kanaaf kaa dubbiin hiika qabdi akkasumatti hin jenne. Maalifan kana mammaakee manguddoon kaa mammaaksaan dubbii xumura. Xumuramoo jalqabaa jirta? Jalqabaaf xumura hin qabu dubbiin. Ati maal godhaa jirta garuu? Kanaaf mee xiqqoo ijoo ishii naa qabsiisi. Anumaa kee hin qabu. Jechuun nama jette. Ani keessaa hin qabu. Kunillee gaa walitti wal lolu ta'a. Keessaa hin qabu hin jedhe. Maal yaada samba keessa qabda waan jedhe.
Dea cipu mana sang yang ka bubu asuf biasa. jechuun nama xiqqoo ishii ijoo ishiitiin harkaa bade waan sila waliin jennu baay'ee waan odeessaa tureef. Ay, sisu ajenda qabate oduu saati torba qabate dhufee jira waan ta'eef ato deessi. Situmee arrabni kee xiqqoo ishii dheertuudha itti dubbadhu. Ato deessi waan dubbadhu. Kanaafi waan ishiin odeechi jedhu naan jette jechuufamne deemaa dhalaa irraafadhe. Natu siin jedheere. Rakkoon hin Ay jiru. ay natu siin. Takkaa namni oduu naan jedheen beeku ishiitu naan jechaa jira. Odeessi siin Rakkoon jedhee hin jiru. jiru. Amma Haasa irraan jedhe. namatu haadha manaan barbaada. Mursaa yoo haadha manaa sirrii, haadha manaa qalbii qabdu, haadha manaa guduuffattu, haadha manaa qajeeltuu, haadha manaa manamtuu yoo argite amma nama meeqaadhe? Maan natti mee isa jina nagee dhaqee amma nama meeqaadhe? Sitti nimne Ati waati natti mee? jechuun rakkoon qabu akkasitti nu gaafatanii jennaan anan immoo onlaayinii isinii godha namni jira. Namichatuudhaan guyyaa baatirii ibsaa oolee gabaa keessa deemadhaan baatirii ibsee. Isinitti agarsiisuu laata baatiriin beektanis baatirii ibsee takkatti akkasittiin baatirii ibsee Maa qalladdaa muqumna gara wajjin haasofteen kaatu? baatirii ibsee takkanatti gabaa keessa deema akka beektanii kana jira. Jennaani maali namichi homaa baatirii ibsita guyyaadhaan jennaani naman barbaadaa jedhe. Maaluu gabaa keessa kan jiru nama miti jennaan. Nama keessa namatu jira jedhee jedhan namichi faranjichi. Kanaafi akkuma isin beektanii namnis ulaagaa sana na gaafate nama akkana jedhee na gaafate suni ati immoo ulaagaa kana hundumaa na gaafachuun kee tole. Kanaafi nama keessa namatu jira jedhee jennaan ati yoo amma ani ulaagaa kan hundumaa na gaafatteertan jedheen bakka sana namicha sanaa bu'ee ulaagaa akkam akkamii guutuu dandeecha ati nama akkamiiti amanamummaan kee akkamii waaqa duratti nama duratti hammamii jedhee gaafadheennaan ani nama amanamaadha. Karaan naga qaban maal dubbachuudhaan? Waaqaa gaditti nama amanamaadhaani. Karaan naga qaban jedhe. Namaafis waaqafis nan amanamaa jedhe. Kanaafi warri nama barbaaddan jira mitiiree nama barbaadun jira namni nama akkamiitan argadha utuu nama akka nama rifeensa akkasii nama diimaa nama dhaabbii tolu nama qabeenya qabu nama makiinaa qabu nama mana qabu jechuu dandeechu. Garuu yoo nama manas qabu miti nama malkii qabus miti nama makiinas qabu miti nama ayyaana waaqayyoo fi qalbii qabaatee nama amanama nama qabeenya namaa isaa nama waan namaa waliin hin rugun nama qabeenya namaa hinan. Karaan naga qabne. Kanaafuu ishiin illee waan ta'e itti dabaletti odeechuu barbaadeerti ishiitti isin dabarseeraanis. Amma yeroo kana keessa sa'aatii kanatti jechuudha. Amma sa'aatii kana amma jirru kanatti. Har'a guyyaan sa'aatiin meeqamu? Har'a guyyaan maanni sa'aatiin meeqa? Sa'aatiin 8. Amma sa'aatii 8 guyyaan har'a wajji tureedha. Ishii qaniinoo meeqa? Qaniin har'a 31. 31 guyyaa tokko. Ji'a torba. Ay sa'aatii kana wanni kana haasa'amas teessee. Wanna qubna gara wanna babbareedaan haasaa jettee duraan kaameraa naabanii wanna gorsuun qabaate. Naabanii maali ani banadhu. Jechuun teenya wajjin haasofnaati kootu wanna qubna gara natti biyyatte dura wajjin haasofnaati kootu kaameraa banii jette ishee jennee walii gallee dhufne. Malee asirraa dhuftee dubartoota nagaddamoo. Tole. Nagaduu miti. Nama waaqayyoo. Maan nama waaqayyoo ta'uu isaanii irratti himtaa nama waaqa taanaan deemanii miti of dandeenye fayyaa taanaan waan uumuu isaanii barraan. Hojii kaatee amma hojii deemuu moo yookaan immoo akkuma waan noomne hin jenne namas. Ay qubna gara haasaati kootu hojii haasuuf naati naan hin taa'e malee kan adee yeroo koo gubase jiras taa'e. Nama maa heerumsiifta maa walitti fiddeettaati. Isaa miti
Abbaan jaallate wal fuudhee wal dhiisee akka barbaade. Miti abbaan jaallate wal fuudhuudhaan manni nama baay'ee diigame kanaan dura. Mana eenyuufaatti diigame? Mana haadha corqaa fa'aa. Aboo oduu biraa miti amma. Mana morkataa fa'aa. Oduu biraa miti. Mana boorsaa fa'aa. Mana boorsituu fa'aatu diigamee jira. Aboo kana oduu biraan odeessiin kan dhufteef waan biraa kana teessarratti hojjechaa jirtu waan biraa. Kanaaf isin amma taraan kan kooti. Haasaadhaa kun hin jedhe. Haasaa muti yaannoo dhaaree kun yaanni. Haasaan jira jettee tiran. Haasaan ni naasofnaa waan akkana kanaa bitama meeshaa kana jira naam jettee hojii waan wannicha haasofna naan dhufee as taa'e. Hojii na beeksitti fakkaate daa'ima koo boochisee nan deessa. Meeshaa shunkurtii fa'aadha. Dinnicha fa'a. Dinnicha irra birrii 45 gale. Birrii 5 dabale. Dhagaan jirta moo dhagaan jirtu hin jedhe maaltu si gashi waa'ee dubartoota? Kalecha 60 irra 65 ta'e. Qaaraan birrii. Maaltu si gashi waa'ee dubartoota nama? Maaltu haasa'isiin jedhe sirratti? Abbaan fedhi karaa barbaadeef walaa fuudhaa deesu. Walaa fuudhan akka barbaadetan ijaarsummaa taa'ee. Maal deessu kanaaf sa'aatii na guddaa? Kanaaf sa'aatii koo guddaas taa'e? Sa'aatii kee erga seelaa gube sa'aatii siin bita baruu dhaqee. Amma sin jechaa jira amma mucaa boochiseen nan ta'a waan gaarii haasofnaa koottati jennaan ishii jedhee banee isaanii barumsa taa'ate naan dhufe. Ati amma garuu asirratti kan haasa'artu waa'ee dubartoota fayyaan qabdu ati. Waa achitti qabnarraa. Achi qabachi kolkollee kanarraa. Ati fayyaan qabdu waa'ee dubartoota maaltu si gashi? Fayyaan qaba. Maaltu si gashi naan haasoftare? Ani waan na gashu namni akkasii sun na beeksisii jedhe. Si kan qadiise sirraa dhaabayyu cufeen sirraa deema. Nan qabiin bakka nan cufa. Ti kana haasawuu adda hundoo kan teesse qoo achi nagadhiisi nan cufa. Lakki. Nagadhiisi kana haasawuu das teesseere. Hin ta'u. Qooyi dubbiin akkamitti akka argattee beekteeti abbaa manaati. Abbaa manaa akkamitti akka argatte? Onlaayinii irraani. Na beeksisattee akkatti na argatte. Amma kun as keessatti haasa'ama. Waan haasa'amu naasuun adda baaftee hin beektu? Egaa. Nan deema. Maal ilaaltare? Maal si galchise? Maaltu nan gashine kun as gubbaarratti haasa'ama? Haasa'e miti? Waan walii galtee dhufne hin beektu waan haasa'uuf dhufte kaayyuu haasa'uu dhufte hin beektu? Maala naannoodha ashkareedha moo? Bitamtuu mootan? Maal xabdadhaa sirra teessee? Waan barbaade ta'u si kankoo qabbaniif ani dhirsaa qalbiin godhaniit kan ofii galab godhanii kan dhirsaa qalbiin godhanii kan jedhan sanaaf atamma ofii helaa heerumee. Waa'ee dubartoota yeroo kana maaltu si gashere? Yeroo kana hin jedhin. Maaltu si gashe? Atis yeroo kana gicheera. Isuma ta'ee ka'ee hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Gorsuus hin qabdu dhirsaa arguufis hin qabdu waan si kan kee beeki kaayyoo kan kee bichaa beekadhu. Kee beeki jechuun. Aan kee beekadhu lammata waa'ee isaanii akka hin dubbanne. Jechuun dhufnee asirratti waan tokko kaayyisnee dhufne waan ta'eef arabaakkee of eeggadhu. Zimmer mee amma kaameraa duratti waan taane nanaasuuf siin cufennaa ni cufuu diddi fuudhi deemi iddoo kana bakka. Akkan gaarii jina dhuftee wal deebar. Taadaa ijoo sidhee. Bakka maaltu si gashee waa'ee dubartoota namaa waachi waa'ee dubartoota namaa maaltu si gashe? Maaltu si gashee jedhama na rukuchuutu furmaata ta'a. Maaltu si gashee akka barbaadetti wal fuudhanii us jedhatu. Wal fuudhanii dhiisanii maal jechuu barbaaddeeti? Qo'aadhu qo'aadha naarsii didi. Maal jechuu silkee achi kaayee. Silkee kaawwadha maal jechuun waa eerumanii dhiifatanii fuudhanii dhiifatanii. Yaaddooti nama. Maaltu si gashee amma kaameraan keenya waan biraa. Kana taasiftu kana waan biraa. Hidhiin argutaa ta'e. Yoo sudhee maalirree? Hin danda'u malee yoo sudhee maali qoy? Maal odeessaree? Maal deessu barbaadde qoy? Dhaabishii kaameraa duratti kana na haasofsiistaa? Saraata qaba. Mucaa zim jedhe asitti kun haasaa maare? Kun asitti haasaa maa qoy? Kiristoos natti nagin dhugaa rabbi. Asitti haasaa maa? Odaatti na natti dhugaa waaqayyo odaatti na natti dhugaa rabbi sun geessaa sodaadhu. Asitti haasaa maa? Sorti ya bang siaber. Ada mar betul kata betul. Rabbi. Dice rashi. Gadis. Gadis. Sodata. Kabam tani. Oh, galogan. Nanti lagi rogan. Oh, kan macam apa? Perangki senggone. Isin mas perangki gone. Lu bicara lu lewat Perangki senggone. Anaaf kabajamtoota keenya baay'ee siin jaallanna.
Kanaaf isinuma biraankii gochuu barbaanne takka fataa isin gochuu barbaanne. Kanaaf namni nutti hime isin jiru. Kanaaf rakkoon hin jiru. Baay'ee isin jaallanna isin kabanya. Dhugaadha baay'ee isin hin boonna. Siif maal akka isin jettan hin beeknu. Baay'ee tokko isinitti koorraa isinitti boonna isin hin jenna. Nagaa faraarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa jirtan hundumaatti. Egaa waanuma xiqqoo takka fataa isin goote jennee yaanne isin immoo bal'ifadhaa. Mul'ata isaatti bal'ifadhaa isiniin jenna. Amma kana mucaa keenya boochifnee anillee hojii kiyya sa'aatii kiyya gubeen dhufe waan salphaa isinitti fakkaate. Kanaaf rakkoon hin jiru isiniin jenna. Fayyaanuu ta'a. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.